Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota kiyya. Meetiin tuni aanan abbaa raayyaa abbaa wajji jedhamti. Jarri fiddee asii gattee paaspoortii harkaan qabdu eerpoortii Duubaay Abu Dhabii Internaashinaal eerpoortii jirti. Namni beektan godina Jimmaa aanaa mannaati. Nu birmadhaa meetti nu akkasitti hin banne nu godha. Hadaraa keessa namni beektan sheer walii godhaati. Meetti tana akka baraar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyyaa qaqqaalii fi gaggaariiwwan jirra jirtu isin jecha. Obboleettii teenya tana argitanii jirtanii wallaahi baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Akkuma argitan paaspoortii malee jechuudha. Fidanii eerpoortiitti darbanii biraa deeman jechuudha. Mucattii tana dhamaasanii haga ofii barbaadan ergatanii achi booda osoo paaspoortii sitti hin kennin osoo damooza sitti hin kennin fidanii eerpoortiitti gatanii jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa osoo tikeetti isin kutiniif. Innaa ijoolleen keenya jechuudha yeroo baay'ee obboleeyyan kiyyaa wanni ani yeroo baay'ee damooza keessanis gisee fudhadhaa of eeggadhaa wanni ani isin jedhuuf yeroo baay'ee kana jechuudha. Isaan gisee kam sa'aatii kam daqiiqaa takka keessatti akkam akka isaan jijjiiraman hin beekamu jechuudha. Wallaahi akkasii kanaaf obboleeyyan kiyyaa akka of hin ganne isaan amantanii isaan irratti of hin gatinaa. Isaan irratti of hin gatinaa maallaqa keessan giseen fudhadhaa. Haga barbaadan isin ergatanii hadha boru sii kennina jedha. Qoshaasha mana isaanii si qulqulleeffachiisanii, qoshaasha uffata isaanii si miiccisiisanii, waan barbaadan si hojjechiisanii, alaa mana si qulqulleessisiisanii gaafa ofii barbaadan immoo ofirraa gassi baasanii gassi darban jechuudha. Bakka ati hin beeynetti, akka ati hin beeynetti, akka ati hin yaadannetti, akka ati hin yaadnetti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Warri kiyya warra gaarii warra akkana godhuu miti warra waan akkana hojjetuu miti warra gaariidha amalaan jaalalaa wajji jiraataa jirraa jettanii warra akkasitti of amansiistan jechuudha. Uf qusataa tumame uf qusadha ilmi namaa sa'aatii tokko keessatti maaliif akka isin jijjiiramu maaltu akka isinitti jijjiiru maaltu akka isinitti jabeessu hin beektan jechuudha. Gara jabeenyi namaa immoo yoo abbaan sun waasi godheedha malee kan mul'atu nama kamiyyuu namni kamuyyuu nama gaarii fakkaata. Haga eenyummaa isaa dhugaa bartutti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee afaanuma isaan haguma isaan si ergatan haguma humna kee jaalatan haguma hojiin kee itti tole yoo isaan isinitti kolfaniitiin hin jedhan warri kiyya warra gaariidha jettanii akkasitti ka fudhatan jirtanii. Inni kun immoo si jaalatanii odoon taane hojii kee humna kee hin jiraamii bakka akka barbaadanitti si ajajuu kana yoo jaalatanidha isaan na jaalatan isin ka jettan garuu isin jaalachuuf hojii keessan jaalachuun garagara jechuudha. Maaliif jennaan hojii kee jaalatanii yookaan damooza kee gisee yoo isin kennate immoo na jaalatanii nama na miidhuu miti nama amala qabu na suutuma naa kennanii rakkoon qabu maan qabu jettee irra tursiiftee irra toli qabattee achi immoo gaafa wayii maallaqa kiyya naa kennaa jettee san keessa gaafa sitti mufatan namni akka isaanii badaanuun jiru namni akka isaanii miidhaanuun jiru jechuudha. Nama lafa jala sitti kolfu nama duraan gisee humna keetitti fayyadamu namni kamuyyuu jechuudha. Gisee faayidaa namni si kolfu gaafa waan dhugaa wayii wanni dhugaa wayii immoo mul'ateetiin hin jedhe namni sun xilaan akka nama saniitu hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa san immoo namni duraan si kolfu sun namni duraan ati amala gaarii qaba jettuun sun namni duraan amantu sun nama biraa ta'ee argamaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo isaan isin sesseeqatan haguma isin hojiin keessan itti tole yoo isaan isin sesseeqatan nama gaarii jettanii akkasuma fudhattanii of gattan jechuudha. Of eeggataa deema. Wallaahi of eeggataa deemaan isin jedhaa rabbi isin haa eegu. Baay'ee nama dhiba mucattiin tun akkuma argitan sammuunis tuqamtee jirti kan jedhaa jirtu obboleettiin keenya kun kan viidiyoo isii waraabdi jechuudha. Subhaanallah manatti cinqanii itti iyyanii mataa isii zoorsanii hin argitan ka fayyaan manaa baatee fayyaa dhabsiisanii gara biyyaa deebisaa jira jechuudha. Iddoo isiin of hin beekin karaa isiin hin beekiniin. Annaa obboleeyyan kiyya rabbiin isin haa eegu fayyaa namaa immoo wanti caaleen jiru manni isin jirtan sun amala isaa laaltanii hubattan taanaan mana bada taanaan giseen mala mana sanii ittiin baatan soqadhaa.
duniyaan homaa miti yoo irratti illee hafe maallaqni keessa waan nan fayyaadha. Fayyaan harka namaati yookaan maallaqaanii miti kan bitamu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee yoo maallaqas tasaasoftaniitu dura irratti walitti qabattanii ji'a 3 4 irra kaayattanii akkamiin godhaa jettanii gaafattanii takka lama gaafattanii isinii kennuu didan yookaan yoo fuula badaawii isinii agarsiisan taana fuula badaawii irra argitan taana yoo isin maallaqa gaafattan ka fuula keessa siin lolan yoo ta'e ka dalagaa sitti baay'isan yoo ta'e inziraami bakka akkanumaan waanumatti hin balleessin yoo xiqqoollee waa badan sitti iyyan yoo ta'e amala akkasii irra agarte taanaan gizeen mana sanii baafadhu mala mana sanii ittiin baafattu soqadhu siin jedha obboleettii tiyya isaan afoo dhaabatte ittiin wal mormuu osoo hin taane akkasii. Kanaaf ijoolleen keenya irraa baratan jedheetiin yaada. Maaliif jennaan wanti nama biraa irra ga'e tokkos akka sirras ga'u beeki. Narra hin ga'u hin jedhin yoo rabbiin fide sirra ga'uun hin oolu. Kanaaf obboleeyyan kiyya laayik godhaa haga dhumaa isinin jedha viidiyoo kan daawwadhaa. Akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya akka jaalattan abdiin qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.